ijoollee kan connect godheetu ijoolleen Oromoo social media irratti gurguddoon hin beekamanii gadi bahee boorratti akkana jedhee oduu himate hiriyootuma kiyyatti oduu himate obboleewwan isaatti oduu himate ijoollee obboleechi kiyya biyya Arabaa san jira dhaqanaa dhaqqabaaf hin jetti yaad ani akkamitti akka ana hammeenya na taasisuudhaaf taanani dhugaa rabbiin hamtuu miti kecha ko waaqayyo kan beeku isin dirqama na beekuun qabdan gaarummaa dafoota immoo ishi fayyaraa mi'aati akka bakka koof bu'itoo ilaalime ani mucaa kana dhugaan jibbeeyuun beeku mucaan nama seenaa guddaa wajjiniin dabarse baazawee mucaan kun nama cimaadha nama sammuu isaa beeku nama barate tokkoffaa immoo ani arsitti adala dumaleen tala sho'aati waan isin akkasitti waliin maktan tokko kanaafuu ummata ani dheeressaan warraabsam hin gammadu jettanii seenan waadan hin gammadu isa caala natu madaayu ilalaal fakkeenya immoo jechaadhaan immoo ila karaa tokko ani si ukkubansise karaa tokko immoo kaleessa galgala jechaadha kasan dhifam seenu gaaffii sirraa qaba mucaan kun turistiidha jettee jirta turistii Emiraatii keessatti birrii 300 muramu isatti agarteetti kana qofa na deebis wallaggeeffadhaa tokko tokkoon Lali, visit visa ni hojjetamu akkaataan oduu biyya kana nan turaa lakkiseena ani laal gama tokkoon bicha laaletii miti visit visa nan hojjetiseefameef jechuudha. Biyya kana keessa nan tura jettee yoo yaadde haga visit visa biyya haga saniin hojjechifattu birruma itti dabalamee visit visa haa ta'u yoo biyya kana keessa waraqaalee jijjiirrattee hojii kaseentu ta'e ila ani waan xibboo tokko yaadu bal'isee ta'e yaada yoo nan hojjechifadheettillee kana wayyaadha malee bakka na tagabunyaatee aniif siya wajjin dabarsinee deemtaa miti. Maaliif birree naga ba'uun hin oolle mucaan kun bal'ifamee hojjetamne kan jedhu. Okay, birrii 300 ni muramu okay isa akkasitti isa achumatti haadhaam gaafa inni dhufu san dhaxxee wallahi madaamin gooti yeeyama guyyaa tokko siif gooti jechuudha dhaxxee wallahi jedhin maaraam Kiristoos rakkoo kee siif beennaa jechuudha dubartiin tokko biyya ormaa keessatti dhiira wajjin walitti dhufu fedhii qabaadhu dhiisis dhaxxee mucaa kana fuutee iddootti gootee amma hojii sii barbaadamutti wallahi jedhin kan tokko dubbadhaa wallaggeeffadhaa ata garuu ta'uu taane tokko ijoollee bira gootee lubbu qoyka ijoollee bira gootee bira deemuu hin dandeessa garuu hoo gaafa akkasitti maqaan kee miidiyaa irratti bahee mucaa kana laayiviidhaan illee wajjin haasofta fiddee asitti fakkeenya kun hundi ta'u kana sirreessuu dadhabdeeti moo mee kana qofa na deebisi. Tokkoffaa social media irratti maaliif sirreessuu hin dandeessa garuu mucaa kana fedhiisaa waan hin qabaanneef yookiin immoo hiriyaa biraa biyya kana keessaa qabaachuu malta dhugaadhuma walitti taa'imnu jechuudha seenu walii somnu ani si beeka seenu ganni la si beeka seenu si beeka nambeektu oye nambeektu la dhiyeenyaan hundi keenya ni beeku dubartiidha bira hin jirtu biyya ambaa jirta haadha keetiif hammati miidhamte nan beeka hundi keessan osoo biyya ormaa jirtanii kan maatiin keessan si jalaa miidhaman hanga sin miidhamtan hedduu isaanii ni beeku alaala ta'aniitii miti bira ta'anii hunda ilaalaniitu garaan naman boqotu waanta ta'eef dhugaadha garaan nama nyaata hunda isaatu tana duubatti deebi'uun barbaachisaadhaa miti kaan immoo waa baay'ee jedha kana godhate amma seelaan namarra jiru eelaan namarra jiru baay'een isaa waan hin beekneef baay'ee isaatiif wanti hundumtuu arrabatti ol dhiyoodha jira waan ta'eef yaadeellee ol hin fidu waan ta'eef wanta baay'ee siin jechuudhaatii danda'a. Isa kanarra immoo kan caalu inni guyyaa jimaataa sun fannoorraan inni dhiifama barbaadu inni saafama namne dhiphina koo gidiraa koo arrabsama koo waan hundayyuu baadheessi duukaa bu'aa jiru. Fannoo keenya baattannee kan duukaa isaa hiriirre Kiristoos immoo haadha keenya caala abbaa keenya caala. Ishii kana abbaa keenya galgalaa haadha keenya galgalaatus gaafa hundumti keenya mootummaa gooftichaatti walitti qabamnutu kanatu haadha kooti kanatu abbaa kooti jennee hin arginu hunduu wal qixxee taate atis qixxee haadha keetii taata haadha caalu abbaa caalu kan nuuf ta'ee dhiyaatu garuu jira isa yaadanneeti dhiifama gochuun kan hunda keenya irraa eegamu jechuudha. Kanaaf jechootaan miidhamteerta ta'a waa baay'eedhaan miidhamteerta ilmoo dubaraatii tiriit wanta ta'uu qabdu kan tiriit si godhu biyya ormaatti galaa karaa keetii hirkoo kee kan ta'e waaqayyoodha. Kanaaf haadha kee dubaruu maaram sana azana dhibboonaan eemmittaa qallil gadda laphee namaa kan namaaf salphistu haadha gooftaa keetii dubaruu maariyaam qabdati.
si'eel ishii lubbuu kee jala keewwadhu. Kanaafiyyuu dhiifamaaf guyyaa inni fannoo irratti ba'u sana iddoo sana kan namaaf tasgabbeessite waanta ta'eef ishiin biyya ormaatti biyya ati kee abbaan kee firri kee hin jirretti haadhaaf abbaa sii taate waan ta'eef atis sana keessaa baatee utuma wanta fe'eeyyuu namni kan kiristoosiif caalu tokko iyyuu hin jiru waan ta'eef atis obboleessa koo asitti balleessuu dhiifama. Obboleessi kiyyees obboleettii keetii utusuu keetii gana umurii guddinaarra jirti. Ati immoo dhiira bilchina qabdaa laphee obsaallee qabda waan ta'eef hundi keessan dhiifama jettanii wanta immoo haasa'uudhaa qabdu. Obboloonni keenya hedduun isaas iddoo kana jiru waan ta'eef karaa sanaan furuu dandeenya wanta ta'eef isa kanaas kaatanii akka dhiifamu walii gootan maqaa Waaqayyootiin isinin gaafadha. Anis asitti fannoo qabadheen jira. Kanaan dura jecha gabaabaa jetta yoo qabaatte atis obsaan dhaggeeffatteerta. Obboleessi keenya dhugatti dhiifamayyuu jedheera. Seenuunis miira tasgabbaa'in obboloota kee hunda kanaaf dandeessu. Waltajjiin kun laayiviidha. Kiristaanota hedduuf fakkeenya kan itti ta'uu dandeessu. Akkuma kaleessa sana kan ittiin fakkeenya taatu akka nu dubbattu daqiiqaa tokkoon sii kennaa itti fufii obboleetti keenya seenu. Inna gaama miti seenu. Sagaleen kun dhagaamaa ture miti. Sirriitti dhagaamaa ture. Atis wanta gabaabaa daqiiqaa tokko wanta tokko nu jedhu. Xiqqoo ishii sagaleen kee. Seenu miira keessa bahiiti. Gani. Waan sitti dhagaamu hunda dubbadhu sheema. Inni dhagaamaa abbaa hin dubbatti. Xiqqoo ishee tasgabbooftuuti. Ati dubartii jabduudha. Dubartii wanna namni biyya ormaa keessa taa'ee dabarsuu hin dandeenye dabarsiteedha dhugaa Waaqaa. Dubartoota har'a suuraa kee gaggaragarshanii isaan rabsan kana hundaaf fakkeenya nama taatudha. Chaalenjii ati keessa darbitee har'a bakka kana teessu nama beekutu beeka. Kanaafiyyuu dubartiin cimtuu sun har'allee fakkeenya ta'uu qabdi ishii. Ajaja abbootaa fudhachuu qabdi. Ajaja obboleeyyan ishii fudhachuu qabdi. Kanaafuu kiristaanota azzala jiraniif fakkeenya ta'ii gorsa abbaan keenya dubbatan hundumayyuu hojiirra oolchi. Si eegaa jirra jabduu keenya. Abbaa ani gochuu hin danda'u. Aniif dheeressaan waan xumurree saniin booda dhiifamu walii godhu. Maal jedhu? Abbaa nan beeka akka baay'ee na jaallatu. Akka baay'ee na kabajus nan beeka. Gini wot umuramee turaan miicamee qulqullaa'e saniin booda dhiifamu walii gaafannaa jechuudha. Dheeressaan boo'eedhaaf seenaan cubbamtuudha. Dheeressaan immoo gammadeedhaaf seenaan qulqulluudha miti. Mucaa dhiiraa kana boochiste gaafii jaalalaa isaa fudhannee dirqamaan yoo ta'e dheeressaan sore waan boocheef waan hundaatuufuu dhiifama. Kana asirratti daba yaade hundaaf dhiifama. Gini immoo aniif si hidhaan hiikamne jira. Hidhaa sun gaafa hiikkatee bitintinnaa'e gaafa san teenyee dhiifama waliif goonaa jechuudha. Amma ani dhiifama godhee si taraaramuu wallaalle. Wanti dubbatamee wanti ta'eetu hin jira. Kanaafuu abbaa dubbiin haa bultuu yaa qadaaddamtuu warrootan ishii fi ishiin isaa bira ogeechee ati nuuf maal jedha san bira ani si bira ga'eetan isaanitti argisiisuu barbaadasi. Atis immoo xaxaa hiite san hiiktee saniin booda laphee qulqulluudhaan manuma amantaa Dubaay keessatti dhiifama walii goonaa jechuudha. Xumureen jira.
Tole. Eeguudhatti fufame yaada qabda. Isa amma seenuun jettee fi dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Dhiifamni kan waaqayyooti na walumaa galatti wanti nani jechuu barbaadu jiraate isa amma isheen jetteef waan inni hiikamnetu nu gidduu jira isa jette kanaaf karaa mana amantaatti dhiifama walii godhuu barbaannan inni suni waan tokko salphaadhaan illee asuma jira. Qaamaan dhiiressaa argee achi booddee akka isaan bakka sanitti itti gochuun garuu amma bakka kanatti abbaan keenya si fuuldura dhaabatanii asitti fannoo qabatanii si kadhachaa jiru. Sana otoo itti addanii asirratti dhiifama walii gootanii waan xumuruu qabdan immoo dura akkuma dura keessaa waan walii qabde sana duubatti